Ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoota keenya walabummaa Niiws Neetwoork irraa oduu yeroo kanaaf qabnu isinitti himna. Dursa matootii oduu. Waraanni bilisummaa Oromoo fi TPLF waraanaa wal tumsuuf adeemsa waliigaltee irra jiraachuun gabaafame. Paartileen Oromoo ABO fi KFO'n ajjeefamuu Abdul Jabbaar Huseeniif ibsa gaddaa baasanii. Oduu kana waliin kan inni waliin turu ani Galgaloo Tufaatii amma oduu bal'inaan. Waraanni bilisummaa Oromoo fi TPLF waraanaa wal tumsuuf adeemsa waliigaltee irra jiraachuun gabaafame. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO fi TPLF dhimma waraanaa irratti wal tumsuuf waliigaluu isaanii gaggeessitoonni dhaaba lamaanii himuu Reuters fi Associated Press gabaasaniiru. Hoogganaa waliigalaa waraana bilisummaa Oromoo Jaal Marroo Dirribaa Associated Pressitti akkasumas hoogganaan TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el immoo Reutersitti akka himanitti dhimma waraanaa irratti wal tumsuuf adeemsa waliigaltee irra jiraachuun mirkaneessaniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo lixaa fi kibba Oromiyaa keessa bal'inaan socho'aa kan ture yoo ta'u, yeroo dhiyoo as garuu gara giddu galeessa Oromiyaattis duula bobbii taasisuun yeroo dhumaatiif gabrummaa dhabamsiisuuf akka socho'aa jiran hoogganaa waliigalaa waraana bilisummaa Oromoo Jaal Marroon himaniiru. Ji'a Sadaasaa bara 2020 eegalee mootummaa waliin waraana cimaa gaggeessaa kan ture TPLF amma immoo gara naannolee ollaa kan ta'an naannoo Amaaraa fi naannoo Affaaraatti seenuun humnoota mootummaa waliin waraana gaggeessaa jira. Ajajaa waliigalaa waraana bilisummaa Oromoo Jaal Marroon adeemsa walta'iinsa waraana TPLF waliin taasisuuf haasa'aa jiran ilaalchisuun amma furmaanni jiru afaan mootummaan dubbachuu barbaaduun dubbisuudhaan aangoo irraa kaasuu qofaadha jechuun Associated Pressitti himeera. Jaal Marroon itti dabaluun WBO'n waliigaltee kanarra kan ga'e torbaanota muraasa dura gaaffii TPLF dhiyeesseen diina waloo keenya irratti keessumaa tumsa waraanaa walii gochuuf sadarkaa haasaatti waliigaltee irra geenyeera jechuun Associated Pressitti dubbateera. Madda oduu Reuters waliin karaa bilbila saatalaayitiitiin kan dubbatan Dr. Dabratsiyoonis WBO waliin haasaan taasifamaa jiraachuu addeessaniiru. Dubbimaan garee TPLF Geetaachoo Raddaa waliigaltee tokkorra ga'uuf hojiin hojjetamaa jira jechuun yaaduma olii jajjabeessuun Reutersitti himaniiru. Geetaachoo Raddaa itti dabaluun egeree Itoophiyaa irratti warreen ga'ee qaban waliin hojjechuun waan haaraa miti jechuunis dubbataniiru. Jaal Marroon gamasaatiin Associated Pressitti akka himetti waltumsa siyaasaa uumuu fi haasaan taasifamaa jiraachuu himuun gareewwan biroos haala wal fakkaataan hirmaachaa jiraachuun mootummaa amma jiru mo'uuf waldeeggarsa guddaa ta'a jedheera. Jaal Marroon haasawaa BBC waliin taasiseen diina waloo waan qabnuuf dhimma waraanaa irratti waldeeggaruuf TPLF waliin wal ta'uu ammas irra deebi'uun ibseera. Oromoon TPLF waliin walitti dhufeenya akkamii akka qabu faadha kan jedhu Jaal Marroon yeroo TPLF dhaabota kaan waliin ta'uun Itoophiyaa bulchaa ture uummanni Oromoo wareegama guddaa kaffalaa akka tures BBCtti himeera. Oromoon erga wareegama guddaa kaffalee haalicha jijjiiree ammoo wareegama sana caalu argamee hin beekne nameenya isaa xiqqeessutu isa mudate. Kanaaf diina waloo irratti waliin qabsaa'uuf akka jiran BBCtti himeera. Waraanni bilisummaa Oromoo waggaa dheeraaf teessoo isaa Eertiraa godhachuun qabsoo taasisaa kan ture yoo ta'u, ABO'n waggaa 3 dura erga biyya seenee booda ijaarsa isaa jabeessuun sochii ajaa'ibaa taasisaa jira. Haaluma kanaan Agayya 8 bara 2021 irraa kaasee Finfinnee irraa kallattii sadiin duula bobbii gabrummaa hundeen buqqisuu taasisaa jiraachuu ajajaan waliigalaa waraana bilisummaa Oromoo Jaal Marroon raadiyoo Arrata Biyyaalessa Oromiyaatti himuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Paartileen Oromoo ABO fi KFO'n ajjeefamuu Abdul Jabbaar Huseeniif ibsa gaddaa baasanii. Ogeessa seeraa fi abukaattoo Abdul Jabbaar Huseen gaafa Agayya 11 2021 magaalaa Adaamaatti qaama ammaaf hin beekamneen ajjeefamuu maatiin miidiyaalee himaniiru. Waggoota dheeraaf hidhamtoota siyaasaaf abukaattummaan falmuun kan beekamu Abdul Jabbaar Huseen garee abukaattotaa Jawaar Mohammadii fi hidhamtoota siyaasaa Oromoof falmaa jiran keessaa tokko ture. Meedikaal Daayirektar Hospitaala Waliigalaa Rift Vaalii kan magaalaa Adaamaa jiru Dr. Laggasaa Alamaayyoo obbo Abdul Jabbaar yeroo hospitaalicha ga'u lubbuun akka keessa hin jirre BBCtti himaniiru. Tilmaamaan galgala naannoo sa'a 2 hospitaalicha ga'uu kan himan Dr. Laggasaan lubbuun waan hin jirreef poolisoonni akka waamaman goonee gara hospitaala mootummaa hospitaala Adaamaa akka geeffamu taasifnee jedhaniiru. Gaddaamaa uummata Oromoo irra ga'e kana ilaalchisuun Kongireesiin Federaalawaa Oromoo KFO'n ibsa armaan gadii baaseera. Ibsa gaddaa Kongireesii Federaalawaa Oromoo KFO irraa kenname. Duuti muka abbaa ofiiti. Garuu duuti obbo Abdul Jabbaar Huseen guddaa nu gaddisiiseera. Abdul Jabbaar Huseen fira gaafa qannoo kan gammachuu qofa osoo hin taane kan gaafa rakkooti. Keessumaa bara 2016 irraa jalqabee hanga lubbuun isaanii darbe kanatti obbo Abdul Jabbaar lammiilee Oromoo mootummaan abbaa irree hidheef abukaattoo ta'anii dhaabbatanii falmaa turani.
Obbo Abdul Jabbaar Huseen abukaattoo ta'anii dhaabbachuu qofaa osoo hin taane kabachiisuu olaantummaa seeraa keessatti shoora mataa isaanii taphataniiru. Lubbuun darbuu isaaniitiif gadda guddaa nutti dhagahame ibsaa maatii fi firoottan isaanii akkasuma hawaasa Oromoo beekaa qaroo kana dhabeef obsaa fi jajjabina hawwina jechuun waajjirri muummicha Kongireesii Federaalawaa Oromoo Finfinneetti argamu Agayya 12/2021 ibsa gaddaa baaseera. Akkasumas addi bilisummaa Oromoo ABO'n ajjeefamuu Abdul Jabbaar Huseeniif ibsa armaan gadii baaseera. Ibsa gaddaa du'aan boqochuu obbo Abdul Jabbaar Huseen. Ibsa ABO Agayya 12/2021. Obbo Abdul Jabbaar Huseen du'aan boqochuu isaa yeroo dhageenyu gadda guddaatu nutti dhagahame. Abukaatoo fi gorsaa seeraa kan ture obbo Abdul Jabbaar Huseen Agayya 11/2021 magaalaa Adaamaa keessatti lubbuun isaa darbite. Obbo Abdul Jabbaar Huseen quuqamaa saba isaaf qabuu fi ogummaa isaatiin hidhamtoota siyaasaa yeroo dheeraaf gargaaraa ture. Itti dabalees akka seerri hin dabnee fi namni akka seera malee hin hidhamne, hin adabamnee fi hin ajjeefamne falmaa yeroo dheeraa gochaa ture. Kunis kabajaa mirga dhala namaaf qabuu fi quuqama saba isaaf qabuu irraa kan ka'edha. Obbo Abdul Jabbaar nama haamilee jabaa obsaa fi murannoo qabu ta'uu isaa dalagaan abukaattummaa utuu abdii hin muratinii fi hin nuffiin yookaan hin ifatiin bara dheeraaf gaggeessaa ga'ee guddaa uummata isaaf kennuudhaan mirkaneessee jira. Kanaafis obbo Abdul Jabbaar quuqama saba isaaf qabuu fi fedhii mirga dhala namaa kabachiisuuf qabu hojiidhaan kan mirkaneessee fi aga du'aan boqotetti utuu kaayyoo isaa irraa hin maqiin saba isaatiif ogummaa isaa kan gumaachee fi waan danda'ameen tajaajiledha. Maatii isaa qofaa otoo hin taane uummata Oromoo hundatu sabboonaa cimaa tokko dhabe. ABO'nis gadda guddaatu nutti dhagahame. Obbo Abdul Jabbaar bilisummaa uummata Oromoo fi kabaja mirga dhala namaa ijaan arguu baatus kaayyoo fi akeekinni umurii guutuu itti dadhabee fi firii argate Oromoo mirgi isaa akka kabajamuu fi seerri dabe akka qajeelu shakkii tokko hin qabnu. Akkaataa du'aatii isaatii fi maaliin akka lubbuun isaa dabarte hanga ammaa waan beekame yoo hin jiraanne illee yeroo dhiyee keessatti maatii fi uummata Oromootiif ibsama jennee abdanna. Maatii, firoota, hiriyoota isaa fi hidhamtoota siyaasaa inni tajaajilaa ture hundaaf jajjabina hawwina jechuun waajjirri ABO Finfinneetti argamu ibsa baaseera. Walabummaa Niwus Neetwoork ajjeefamuu Abdul Jabbaar Huseeniin gadda hamaa itti dhagahame ibsaa maatii, firoottanii fi uummata Oromootiif jajjabina hawweera. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya oduu yeroo kanaaf qabnu sangammaa ture. Qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii jenna.